kana baasee ilaalchisee gaafii muummicha ministeeraatiif dhiyaateef wantoota deebisantu jiru. Deebiiwwan deebisan sunni maal fakkaataa, dhugaan lafa jirtu hoo maalidha kan jedhu takka takkaan kaafnee ilaallaa. Amma kallattiidhumaan gara gaafii fi deebii kennaatti deemnaa yookaan marii kennaatti ceenaa. Mee obsaarraan jalqabaa. Obsaa walumaa galatti oolmaa mana marii bakka bu'oota uummataa kan har'aa laalutti osoo hin darbin dura aangoo irraa ka'uu adde Keeriyaa Ibraahim attamitti ilaalte? Maal nutti hima waa'ee siyaasa biyya sanii waan kanaan dura argaa turre wajjin wal qabsiifnee keessattuu waa'ee constitutional interpretation yookaan immoo hiikkaa heeraa ilaalchisee dubbiin deemaa ture, torbeewwan hedduu deemaa ture. Meesa wajjin illee wal qabsiisi aangoo irraa ofii isaaniitiif resign gochuu adde Keeriyaa akkamitti ilaalta obsa? Ani haala gaarii ta'eetiin gadhiisuun isaanii sun haala gaarii barnoota namoota asii bakka bu'oota maqaa bakka bu'oota uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiranii fi barnoota gaariidhaa fi murannoo isaanii haala gaariidhaan mul'isa. Amantaa jedhuun qaba haala sanaanis ilaale sababiin isaas yeroo itti miidhaa turanitti waliigalanii miidhaa turaniiru warreen TPLF kuni yeroo itti miidhamuudhaaf jiranitti yookiin immoo yeroo itti hoggansa nama tokko yookiin paartii tokko jala seennamuudhaaf dirqisiifamuudhaaf jedhanitti lakkii jedhanii haala isaanitti sagalee tokkoon aantummaa isaanii, aantummaa saba isaanii akkasumas immoo aantummaa paartii isaanii, amanamummaa isaanii afaan tokko dubbachuudhaan haala isaaniitti didaa jirantu mul'ata. Achi biyyatti galaniis wanti isaan gochaatii turan sanadha. Amma namni aangaa mootummaa turte kuni fedhii mataa isheetiitiin ani dhiittaan sarbamuun heera mootummaa akkasumas immoo abbaan irrummaa bakka itti mul'ataa jiru kanatti of gowwoomsuun barbaadu saba kiyyas immoo gowwoomsuu hin barbaadu jechuudhaani aangoorraa of gadhiisuun isaanii akka lammii Itoophiyaatti illee yoo ilaaluudhaaf yoo ilaalles waan gaariidha. Yoo akkuma aantummaa isaan saba isaaniitiif qabanitti kan laallu yoo taate fakkeenyummaa gaarii kan mul'isu ta'a jechuudha. Inumaayyuu sila warreen muuxannoon isaanii kuni dursee kan ittiin calaqqisiifamuudhaa qabu hawaasa yookiin immoo bakka bu'oota godinaalee Gujiitiif akkasumas immoo Wallagga irraa deemaniif sila isaan kana godhanii isheedhaaf fakkeenya ta'uu qabuudha turanii ammas yoo ta'e isheetu fakkeenyummaa gaarii isaaniif qabaata sababiin isaas sabi kiyya itti namanne erga ta'eeti paartiin kiyya innichi duraan bakka na buufate yeroo baay'ee bakka bu'oota uummataa jennarraa kanaaf bakka bu'oota paartii akka isaan ta'an ni beekna waan ta'eef aantummaa isaaniif qabdu mul'isteetti murannoo ishee mul'ifteetti malee sila aangoodhaaf aangoon ittiin xiqqaanne sila miindaadhaaf miindaan ittiin xiqqaanne muudamaaf muudamni ittiin xiqqaanne garuu aantummaadhaa fi jecha resign gochuun ishee anaan cimina ishee natti mul'isa. Murannoo warra kaabaa kanaa fi fakkeenyummaa gaarii namoota asii utuu obbolaan isaanii dararamanii maatiin isaanii yaaddoo jireenya hamaa keessa jiranii gara jabinaan taa'anii ilaalan afaan uummata isaanii illee ta'uu dadhabaniitii fi barumsa gaariidha jedheetiin yaada. Natti dhagahamaa hin jiru. Obsa na dhageessa? Nan dhaga. Okay, itti fufi xiqqoo addaan citee ture. Ani wanta karaa gaarii taheetiin nan fudhaa sabboonummaa ishee saba isaaniitiin boonuu ishee murannoo isheetti kan inni natti mul'isu jedhee waa'ee ishee irratti kana caalmaa diteelii jechuu hin fedhu garuu wanti nuti jeneraal irraa baruu danda'uudhaa qabnu wanta hawaasi keenyatti namanne qabannee mana maree bakka bu'ootaati mana maree federeeshiniiti jennee gowwoomsaa hin malleen sila maqaa bakka bu'iinsaatiin faallaa dubbii sanaa gochuudha mannaa wanti nuti gochuudhaaf jirru tokkoof jireenya fakkeenyummaa qabu uummata keenyaaf jiraachuudhaaf achi deemnee afaan isaaniif ta'uudhaaf deemnee fedhii isaanii mul'isuudhaaf fedhii hawaasaa fi jaallan ishee mul'isuun ishee anaaf gootummaa naa mul'isa akka mataa kiyyaatti. Inumaayyuu oppiidiyoon bilxiginnaan yeroo ammaa kun garaan isaan aaruudhaa qaba murtoo akkasii murteessuu dhiisu isaaniitti yaada jedhuun dabarse. Galatoome obsa mee gaafii biraatiin gaafii makana ilaalchisee wanta sitti deebi'u jira. Mee Hamzaatis aangoorraa ofii isaaniitii gadhiisuu adde Keeriyaa Ibraahim akkamitti ilaalta Hamza?
Sagaleen kee mute irra jira Hamza. Sagaleen kee mute irra jira. Kaasee jira. Dhageessu amma? Nagaa. Sagaleen kee mute ta'ee jira. Nagaa ma tifufati. Dhagayamu ani si dhagaa. Nagaa. Okay. Ayya duraan dursee carraa naa kan nuuf eegiidhaaf galatoomii siin jedha. Aadde Keeriyaa Ibrahim yeroo ammaan kanaatti yeroo mootummaan Dr. Abiy seera konstitushina kana karaa biraatti jijjiiruu barbaaduu isaatii fi dhiibbaa biyyattii san gubbaa irratti karaa unitarian governmentiitti jijjiiruudhaaf karaa inni itti deemaa jiru completely waan agarsiisu jechuudha. Lamada deebi'ee fedhii sabaa fi sablammootaa biyyattii san gubbaa irratti biyyattii san waliin jiraachuudhaaf fedhii qaban san diigamee akka fedhii unitarian governmentii takka immoo ahdaawii aggazaazii kan jennu san jechuudha. Karaa sanitti akka deemamaa jiru kan agarsiisudha jechuudha. Aadde Keeriyaa Ibrahim wanni isin goote waan biraa osoo hin ta'in akka konstituushinni kunii hin diigamne akka waan isaan itti fidaa jiran kana mootummaan fedhii mataa ifiitiidhaan diizaayin godhanii waan ofii qopheeffatan san akka dhufanii harka isiitiidhaan hin raggaafamnee fi dogongora seenaadhaa akka isiin dalaguu hin barbaanne wanni isiin ibsite jechuudha. Kun waan nama boonsisaa tokkooti jechuun amma dura seera walumaan caccabsaa turanii seerri biyya sanii kan waliin caccabsaa ture haa ta'u garuu ikoonomii saamuudhaa fi nama poolitikalii isaan mormuu hidhuu irratti wal tahaniiti nama dhabamsiisaa turanii mirga namaa sarbaa turan. Garuu immoo amma wanni kun bifa jijjiirrateeti karaa aangoo ifii dheereeffachuu, karaa nugusummaa inni barbaadu sanitti deemuu, karaa sirna nafxanyaa jaaruu san deemuu irratti konstituushina kanaa dhiibanii karaa biraatti galchuudhaaf sochii irra jiru waan garsiisu kana diddaa bakka san irratti wal garsiisaa jiranii jechuudha. Kanaafuu biyyattiin uummanni Tigraay takka immoo paartiin TPLF wanni inni itti amanu haa jennu gaa sirna federaalizimii barbaannaa jedhanii haa haasawanii garuu article 39 constitutiona artikila 39 san akka hin tuqamne hin barbaadu naannoon akka hin diigamne ni barbaadu jechuudha. Kanneen hunda mirgi kuni akka sarbamuu deemu. Mootummaan kun Dr. Abiyyiin jijjiirama kana keessatti ifooyisee akkuma ganamaadhaan nuti gadi baanee iyyaa turre sanitti mootummaan kun konstitutiona wanni article 39 diiguudhaaf deemaa suuta suutaadhaan waan kanatti deemu jiraa jennee haasawaa ture. Akka karaa saniidhaaf deemuu fi ammas konstitutiona kana interpret godhatee mana House of Federation sanitti aangoo isaa dheereeffachuudhaaf filannoo hambisuudhaaf karaa inni itti deemu argiteeti aadde Keeriyaa Ibrahim aangoo isiitirraa ka'ee jiraa jettee dogongora seenaa dalaguu hin barbaadu jettee jirti. Kanatti mul'atu mootummaan kun akka mootummaa sirna nafxanyaa san ka durii ahdaawii mootummaa san ijaaruudhaaf akka inni deemu jiruu fi isiin immoo akka isa kana dura dhaabbatteetu natti mul'ata. Jeneraalii yeroon haasawa isiisan ilaalu jechuudha. Tole Hamza galatoome keessummaa dabalataas qabnaa raajiin Kaanaadaa irraa seenee jira. So afurtaanee yaadatti kenninaa raajii wanti amma irratti dubbataa jirru aangoo irraa ofiisiitiif aangoo gadhiisuu aadde Keeriyaa Ibrahim afyaa'ii mana maree federeeshinii ilaalchisee aangoo irraa ka'uunsiisuun siyaasa biyya sanii wajjin wal qabate akkamitti ilaalama kan jedhu irratti dargaggoo Obsaa Abdiisaa fi akkasumas Hamzaa Alii yaada isaaniitti kennatanii jiru. Mee atis wanti jettu yoo jiraate aangoo irraa ka'uu tufuu Firaaji. Gidduutti sagaleen deemeera dhiifama booddee dhufeen deebi'ee
nama highway irra oofu accelerate gootee maqaqqabda malee dhaabadhu jettee ittiin makamtu waan ta'eef amma hin dandeessi hadheensi hin qaqqabuu yaala. Waan har'a adde keeraati yaa'iin mana federeeshinii Itoophiyaadhaa kan isheen resign godhe jettu kun kan obsaa fi obboleessi Hamzaan kaasan irratti waan isaan kaasan deebisee kaasuun barbaadu wanti isaan tuqan jira. Mootummicha keessa maaltu jira kan jedhu ani kallattii biraan wanta isaan hin tuqne kan itti ilaalu mootummaan Koloneel Abiy ji'oota 6-7 dura dubbataa turre feesiin steeppiin itti godhaa jiru takkaamatti biyyattii kana fuudhee ahadaawii sirna ahadaawii keessan gashu jala jalaan karaa haxaawwataa deema. Karaa haxaawwataa deemu sana keessaa inni tokko institutionii federaalizimii qaban dhabamsiisaa deemuu fi namar achi booda immoo institutionii fi individualsi gufuu ahadaawii sana ijaaruuf isa danquu danda'an dhabamsiisaa deemuun istirateejii isaaniiti. Isa kana immoo akka tooftaatti jalqaba maaltu hojjetama akka tarsiimootti immoo maaltu hojjetama jedhanii kaa'ataniiru. Isa kana keessaati keeraati tariiti isheen ofiisii afyaa'iin kun ofiisii waan fedhii keessa isheetiin heerri biyyittii cabeera seenaan hin gaafatamu jettee waan raawwatte wayii miti. TPLF fakkaattonni akka paartiitti murtii isaan murteessanidha kan isheen hujummoodha isheen malee kan ishee qofaadha jennee individualizing goonu jechuudha. Isa kanarratti akkasittiin ilaala. Inni kun kanaafidha institutioniin sun cabuuf deema waan ta'eef federeeshiniin sun bakka bu'oota sabaaf sablammootaati humna hin qabu aangoo hin qabaatu. Isa kanaafi inni kun maal agarsiisuu qaba biyyattii keessatti sirna aadaawii isa jennu Itoophiyaa tokkitti ka durii kakaleessaa kan waanjoo warri keenya baatanii cabe sana isa deebisuu barbaaduudhaa fi ulee ta'uu hin qabu dhaabbanni kun kan jedhu agarsiiste. Kanaaf institutionii kan biraan naannoleetti caccabaa deemaa jiran akka kana akka jiran mul'isa jechuudha. Individual kan inni jennu immoo akka dhuunfaatti immoo kan isaan cabsaa deemanitu jira. Maal jedhee ittaanee immoo warra TPLF dha amma mootummaa federaalaa keessaa kan akkasitti fudhataa jiru warra ODP ture kanneen akka Bolammaa Magarsaa faatu PPE miti isinii mootummaa keessaa aangoon fudhatan jedhaniitu isaaniin immoo cabsaa deemu. Tariiti waa lama ta'a. Jarri tokkumadha kan jedhee wayyabaan ka'u jira amman itti walii galu nan gala. Tokkummaan sun immoo liyyunnat baallabbat አንድነት አለ አንድነት ባለበት ልዩነት አለ jedhan sana qaba. Differencein sadarkaa sanatti jiru jira jechuudha. Inni kun namoonni isheetti aananii dhufan baay'een jiru jechuudha. Inni kun immoo maali? Namoonni akka individualii gadhiisuu danda'an yookiin ari'amuu danda'an. Kabiraa kan namni baay'een hubanne saba himaalee caqasaan ture erga ibsi kun baheeti infiltration intelligence argaas gidduuttan. Infiltration intelligence kanan argu maali? Tikni TPLF tika Koloneel Abiy caalee akka wanti kun diigamuuf deemu akka ofiifuu waanguu federaalaa keessaa ari'amuu danda'ani baraniitu saat qadamanii liqdamii wayii tokkotu jira xabnachi keessa jechuudha. Maaliif odeessi sadarkaa isaanii keessaa ba'aa jiru namoota PPE'n deeggarre duuba duubaan tokko tokkoon geessisaa deemu waan ta'eef otuun hundursiin dursuu qabna kan jedhu irratti TPLF dammaqee waan hojjeteef hojii fakkaataa jechuudha. Kabiraa takkaatti yaadamee kan ta'e miti. Wanti takkaatti yaadamee otoo ofii isheetiin murteessite ta'eeti guyyaa kanatti yookiin ta'uu hin danda'u. Wanti gara biraa dizaastarii guddaa amma mootummaan itti dhiyaatee ibsa kennee dafee kufaatii isaarraa koofee deemaa jiru tokko nan gabaabsaati. Walgahii caffee naannolee fi bakka bu'oota caffee naannolee fi waa'ee seera Koloneel Abiy Dr. Abiy jedhaa turre Koloneel Abiy jedha. Koloneel Abiy aangoo dheereffachuudhaaf xaxaa jiru kana anjessuudhaaf seericha extend gochuudhaaf constitution amend gochuudhaaf waamichi godhamee guyyaan tokko yeroo hafuudha kan ta'e. Kanaaf isa kana gidduutti samma waamichi godhame sun maal murteessuuf waamame? Infilter godheera jechuudha TPLF dursee bareera. Waamicha sanarratti wanti gurguddaa yeroo ta'u booda ani keessaan qaboodhee keessaa ba'uu barbaada waan ta'eef akkasidha jechuudha. Wantonni sila isaan kakaasanii kan waliin saamaa turte hattuun gaafa hirattuu wadda gootiin ejjennoo dhimmoota paarlaamaa irratti ka'aa turanii dhiibamuu mirga dhala namaa gochaa mootummaa kan kana fakkaatan irratti wal fakkaachuu danda'u. Eeriyaa amma Koloneel Abiy ahadaawii gaggeessuu deemarutti garuu TPLFin farrajuun gaarii natti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti.
cubbuu kaleessaa walumaan qaban. Kaharraa garuu Mee akka gaafitti kaasa dubbii kana ani waan nan qabadheeru ati qabxiidhaan itti dursitee na jalaa dhuftee akka gaafitti kaasee itti deemuudhaaf Oromoon dabaanis Oromoon inni qajeelaanis karaa adda addaatiin wantoota erga aangoorraa ka'uu Keeriyaat Ibrahim ilaalchisee Oromoonni yaada kennan hedduun kun nu jalqabanii warri TPLF qallaba safaruu fi dinqisiifachuu akkana godhachuu jalqabanii kan jedhu karaa adda addaatiin yaadota ka'aa jiranittu jira waan ta'eef mee bara TPLF waan hojjetamee waan TPLF dalagdee Oppidiyoon harka keessaa hin qabne TPLF tumtee Oppidiyoon harka keessaa kan hin qabne TPLF Oromiyaa keessatti gootee abbaan duulaa kan hin beenne lammaan kan hin beenne Abiyyi kan hin beenne wanti TPLF kophaa ishee immoo gaafiin ta'e namoonni kun sirna federaalaa preserve goona jedhaniit amma ummata isaanii wajjin ta'uudhaaf sirna feekii federaala jedhameet gara aadaawii yookaan kan immiyyee Itoophiyaa warri jedhu warri nugusoota dur ijaaranitti deemaa jiru kana mormanii gaafa bahanii duris dogongora turanii ammas dogongora irra turanii warra biltsiginnaa wajjin bukoosan bukeessuu qabu hin jedhame mee gaafii kanarratti warra TPLF qofaa miti warra amma sirna biltsiginnaa mormu marayyuu kaadireonni biltsiginnaa warra TPLF irraa qallabni safaramuu fi jedhu qallabni safaramaa fi Zaak networking isaa stable miti gidduutti sokka yoo yoon jiran yoo na dhagaa jiraattan mee Hamza irraan eegala Hamza akkamitti ilaaltaati akkam qallabni TPLF si gahaa jira waan raajii dhabeeta waan nama kofalchiisaati pirinsipila beekuu dhabuudha akkuma reefuun tana jedhe sanitti ganamarraan ummanni kun waa balleessanii jiru of course ummanni lameen kun waa balleessanii jiru Dr. Abiyyi jechuun bar nama insaa nama Ethiopian Intelligence Center sanbar nama dhaabeesi teknooloojiidhaan nama ummata Oromoodhaa sallalaa ture isaaniidhaaf kannaa ture nama ajjeesisaa turedha. Nama deebi'ee nama biyyattii san keessatti ajjeesuu fi ajjeesisuu irratti nama waliin hirmaatanii waliin qooda qaban. Garuu Abiyyiin ilaalchisaa maali yeroo eeggatee taayimii boombii titee kan dhoohee beek maali? Sirni mataan qorqobbiin isaa saayikolojiin isaa yoo laalte sirna aadaawii nama barbaadu. Nama sirna nafxanyaa deebisuu isa san barbaadu jechuudha. Isa san takka jennee amma ibsuu hin dandeenye. TPLF wajjin garaagarummaan isaan qaban maali jennee akka pirinsippilaatti beekuudha. Kuni karaa aktiivistootaa fi warra dhala mirga namaatiidhaaf falmanii fi polotishiyaanota taargeeted godhanii karaa isaanii mijaa'utti itti dha'uudhaaf propagaandaa isaan fabrikeeted godhanii itti deemaa jiran jechuudha. Kana qallabaatu kana ummata TPLF qallabni isaa saffaree isaanii kennuudha. Maallaqa kaffaltii isaanii kennanii warra isaanii mormu jechuun. Dhaabbanni TPLF maal barbaadaa jennee takka immoo pirinsipilli inni irra dhaabbatee inni isaan mormaa jiru yeroo tana keessatti maali jennee yoo laalle federaalizimii hin barbaada. Of course TPLF federalizimii ni barbaada. Tigray Liberation Front still they are front. Wanni isaan barbaada wanni isaan fight godhaniif maaliifi naannoon isaanii mirgi isaanii afaan isaanii aadaan isaanii seenaan isaanii eenyummaan isaanii qabeenyi isaaniitii fi naannoon isaanii akka irraa hin tuqamne barbaadaa jechuudha. Kanammoo yoo laalte naannoo biraatii wajjin Oromiyaa wajjiidhaanis yoo fudhatte aadaa isaa safuu isaa seenaa isaa afaan isaatii fi eenyummaan isaatii fi lafti isaa qabeenyi isaa akka irraa hin tuqamne barbaadaa jechuudha. Kun common objectivi takka immoo common groundii kan qabannee irratti waliin qabsaawaa jiru. Garuu nuti TPLF itti maxxannee qabsaa'uudha no we are independent. Nuti dandeenyee qabsaawaa jira. Kalees qabsoo nuti TPLF miti kan nu barsiise arras kan nu qabsaawaa jiru TPLF miti kan nu qabsoo'isaa jirus TPLF miti jechuudha. Kan nuti qabsaawaa jirruuf
mirga saba keenyaa eegsisuu fi abbaa mirga abbaa biyyummaatiif kan nuti qabsaawaa jirruuf jechuudha. Tigraay wanni isin godhaa jirtu maali? TPLF wanni isin godhaa jirtu akka dhaabbataatti maali? Sarvaayivaalii mataa fi barbaaduu irratti, liqinfamuu dhabuu irratti, barbaaduu irratti. Kanaafuu kana dahoo godhataniiti maal godhuu barbaadanii akka nuti sirna TPLF deeggaraa jirru fakkeessaniiti jilii amata meeqa amata 28 guutuu dalagan hunda as jalatti dho'ifatanii maal godhuu barbaadan warra sabboontota biyya keessa jiruu fi warra dhaabbilee siyaasaa keessa jiru kanaa fi warra isaan mormu warra Oromiyaadhaaf mormu kana hunda itti liqimsuu barbaadanii sirna nafxanyaa irratti ijaaruu karaa itti barbaadanii malee karaan TPLF wajjin sabab sablammii warri sirna federaalizimiitiidhaaf qabsaa'u TPLF wajjin takkaa TPLF irraa maallaqa fudhatanii kan qabsaawaa jiraniiti jechuudha. Kanaafuu namni pirinsipila kana beekuudha. Dura yoo ati pirinsipila hin beekne giraawundii irra dhaabbattee qabsaa'u jirtu yoo ati hin beekne waan propagaandaa Koroneel Abiyyi facaasaa jiru kanaadhaan burjaajii uumuu barbaadan. Garuu burjaajiin kun Oromoo keessa hin jiraa jettee yoo akka gaaffitti gaafatte no Oromoon kanaan burjaajaa hin jiru. Ni beeka eenyutu kaleessa Oromoo dhabamsiisuu. Hamza galatoome. Mee obsaatti dhufa. Obsa TPLF irraa Oromoon yookaan hayyoonni Oromoo yookaan dhaabonni Oromoo wanti barbaadan hin jira jettee yaadda gara fuulduraatti adeemaa jiran kanaaf wanti nuti TPLF irraa barbaannuuf maaliif taargaan warra mirga Oromooti dubbatan warra biltsiginnaa mormanii TPLF itti maxxansuu fi yeroo hunda wanti tokko yoo ta'u warra Tigraay irraa qallamni safaramuuf warra Tigraay irraa akkana godhamu kan jedhamu waggaadhuma 2 fi 3 immoo yoo duuba deebitee profaayila isaanii ilaaltu ergamtu jala deemtu TPLF warri ta'an har'a warra qabsoo gaafa ijoolleen kenna karaatti baatu qawwee waraana irraa fuudhaa ofii isaaniitii dhukaasanii nama ajjeesaa turan yaadadha. Harargee keessatti naannoo yuunivarsiitii Harammayaatti namticha tokko ture kaadireedha naannoo sanitti gaafa sani ijoolleen baateeti waraanni yoo ijoollee rukutu ijoolleen kan waraanni rukutu sun quubsu waan dideef aangaa'oo opiidiyooti harkaa fuudhee sadafiidhaan namni dhahaa ture amma profaayilii adda addaa wanni godheeti ergamtoota TPLF jedhaa yoo maxxansuun arga. Kun common factory ammaan tana opiidiyoon godhattee jirtu warra biltsiginnaa yookaan opiidiyoon duraanii yookaan biltsiginnaan ammaa jechuu. Mee bifa akkanaatiin bifa akkana warra Tigraay irraa qallamni safaramu jechuudhaan tokkoffaa Oromoo duuba deebisuu danda'u lammaffaa ammoo indikeeshiniin isaa maali? Maali inni wanti godhuu barbaadan kan jedhu mee obsaa sitti dhufa. Addatti gaa wanti isaan gochuudha barbaadan irree jireessisaa siqiksuudha nama sodaachisuudha konfidensii akka horanne gochuudha. Siyaasni biyya kanaa immoo Oromoon baay'een isaa federaalistiidha waan ta'eef iyyuu siyaasa sabdaneessaa geggeessuu barbaada. Eenyudha wajjin iyyuu daangaa irratti walitti bu'uun barbaadu nama isa kabaje hundan kabaja waan ta'eef Oromoon warra Tigreetti wajjin dhaqee mari'achuunsaa warra naannoo Tigraay dhaqee mari'achuunsaa keessattuu hayyoonni Oromoo sana gochuun isaanii asii gorsa fakkeenyaaf namoota duraan kallattii Oromoo qabsiisaa turan qabsoo Oromoo qabsiisaa turantu amma dhaqee jara wajjin mari'ataa jira waan ta'eef iyyuu jarri kun irratti mo'anii akka jechaa turtan bulchiinsa sab tokkoon feevarii sab tokko afaan sab tokko amantii saba tokko bulchiinsa saba tokko ideoloojii saba tokko fe'uudhaaf deemu sana nurkatti fashaleessu sodaa jedhu qabu waan ta'eef iyyuu namoota isaan sodaatan keessaa iyyuu maqaa dhahuun barbaachisnaan kanneen akka Profeesar Iskeel Gabbisaa kanneen akka Obbo Baqqalaa Garbaa fa'aadha kanneen akka Dooktar Tsaggaayee Araarsaa fa'aadha kan namoota sana wajjin intarviiyuudhuma maaf ta'u jedhamee iyyuu akka waan qabsoonni amma yeroo namni opiidiyoonni bara durii akkasuma gochaa turte opiidiyoon bara durii harka wayyaanee turte wayyaaneen isin caalmaa maal lugoote hoggaa isaan jedhanii gaafatan sheemingii fayyadamanii taphaan ala fi neetwoorkii addaan kutuudhaaf deemu fakkeenyaaf yeroo hundaa Profeesarotaan yookiin immoo dooktarootaan ani miidiyaa warra Tigraay naannoo Tigraay tokko irratti kanan naqee dubbadde yoon ta'e akkas waan miidiyaa kana wajjin hojjetee fi
ergama wayyaanee fudhate ergama warra aangoon harkaa baanaan naannoo galeetti fudhate jedhanii anaan taphaan ala gochuudhaaf warra kaanitti taphaan ala gochuudhaaf neetworkii kutuudhaaf wanta godhanidha. Jarri immoo siyaasaan caalaniiti jiru. Inumaayyuu ana akka mataa kiyyaatti yeroo ammaa kana kabajan saba sanaaf qabu addattiin siniif himuu fedha. Sababiin isaas sabni kun duraan akkasitti bitaatii ture yeroo bitu bakka namummaan itti nagahamni ta'uu danda'a salphee bulcheera ta'uu danda'a. Garuu amma hin bitamnu jedhee bahuunsaa dhimna isaatii mul'isa. Amma piroojeektiiwwan akkasii kun naannoo biraadhaaf hin taasifamne siniif taasifamaa jira jedha haasaa Dooktar har'a guyyaa taasisaa turan keessaa paarlamaadhaaf taasisaa turan keessaa. Liqiidhaan fuunee maadaabara sinii kennine maal waan ta'aniif waan of kabajanii naannoo isaaniitti jiraatanii jiran malee addatti Oromoo caalmaa Itoophiyaadhaaf tumsanii miti saboota biroo caalmaa Itoophiyaadhaaf tumsaniiti miti. Waan cimanii mootummaa naannoo ta'anii qofaa isaanii jiraniifidha. Mootummaan naannoo Amaaraa hin jiru, mootummaan naannoo Oromiyaa hin jiru, Somaalee, Hararii, Sidaamaa dabalatee mootummoonni naannoo sagalan faankishin gochaatti hin jiran. Nama abbaa barbaadetu ani hojjetaa mootummaa federaalaati jedhee ajajatti gaddabarsarraa kan ta'e federaalizimii wanti jedhamu sun guutummaadhuma guutuutti laamsha'ee maqaan qofti hafeetii jira. Saniifi jarri isaan sunni barnoota qabaniif muuxannoo qabaniif yeroo sirna ni beeknamooti diinummaa isaan waliif jechuun jibba isaan waliif qaban balaaleffannaa isaan waliif qaban mormii isaan waliif qaban warri naannoo sadiitii fi warri naannoo tokko jechuudha. Sanarraa kan ka'e Oromoo impaawar godha Oromoon immoo impaawar isaan godha qabsoon kun haati hattuun intala namantu jedhamiti mammaaksa Oromoo sana dabar jala galaniitu dhufanii immoo akka durii sana nu godhu akka nuti ergamaatti ture ergamaniitu dhabama nu godhu sodaa jedhurraa kaasaniitu qallaba safaramee fi durgoo isaaniitiinidha qaboo isaaniitiinidha yuunifoormii isaaniitiin illee waan jedhamu kana kaasaniitii turanii garuu akkuma Hamzaan faan kaasaatti turanii akkuma tuu jette jarri kun eessaayyuu hin dhufne warri amma iddoo sana ta'aatti jiru hundumti isaaniiyyuu hojii harka warra TPLF fi amma baqatee gale jedhamanii mataa isaaniiti hojii harkaa isaaniiti waaqarraa gadi hin buune lafaa ol hin burqine. Saniifi waraabessi biyya hin beekne dhaqeetu gogaanaaf hafaa jedhanii akka hin jenneefi jara kana kallattiidhaan beekneetu wajjin hin jiraataa keessa jiraataa ture. Isaanumaan dararramaatii turre waan ta'eef waan isaan baasuu miti. Ofirraa faccisuu nama danda'u hundumatu dhaqee isaanii wajjiniin mari'ataatii jira. Kallattii qabsoos yoo ta'e waliin yaada waliin jiraatii jirra jedheetiin yaada. Intenshinii isaanii waan biraa miti sheemiingii dhumadha. Hin yaaddessu obsaan mataa jaallatu kana baalaafroo jedhamee yoo ittiin arrabsame hin addata jechuudha akka obboleessa keenyaa ta'uudhaaf. Wanta xixiqqsanii moluusa gochuudhaaf jechuudha. Xixiqqsanii akka waan jaallatu kana dhabsiisuudhaaf. Akka namni hin mari'anneef, akka namni yaadaan waliif hin galleef mootummaa federaalaatti sagalee caalu akka hin mo'amnee fi taphaan ala warra kaan gochuudhaaf fakkeenyaaf warra maqaa dhahuu dandeenya aktivistoota ciccimoo paartiilee siyaasaa kanaa waan akkasii maqaa baballeessiidhaaf itti fayyadamu maqaa balleessiin immoo egaa isaaniif siyaasa ta'eefi jira waan ta'eef akkas mara ittis murteessinu ni beeknaaf waan Atillee waan goofaree yoo kaaftu raajii tuquudhaaf akka ta'e nan beekaa moomaa miti. Kanaan duras lemoo kadirfaatti qoosaa turte goofaree kanaan dhiistaa. Well, okay. Gaafiidhuma kana xiqqoo sheeppi godheet mee gara raajiitti haa fidu. Yeroo hedduu Oromoonis irra deebi'a waan ta'eef TPLF akkan isin godhee deemuu hin dagattan. Waan si ajaa'ibu awwaluu abdiifa kan dhiyoo dookumentariin irratti dalagameeti nama hagam dhaloota naannoo ofiitti dhalatetti nama hagam ficcisiisee ka dhufe at least Geetaachoo Asaffaa warra Abiyyi Ahmed fa qabanii itti kennan ajjeesee fi qalee fi itti taphate malee ummata Tigraay dhaqee ummata Aduwaan ajjeefne har'a dhaqeetu ummata Tigraay keessa wanti dhokatee fi akka Abiyyi fa Abiyyi nama Jimmaan jenne nama Arsiin jenne awwaluu abdii nama Arsiin jenne nama Wallaggaan jenne takka takkaan fidanii ma'aakalaawii Geetaachoo Asaffaa fa'aatti warri kennaa turan Abiyyi fa'a mooraalii kamiin har'a TPLF wajjin hiriirtanii akkana jedhanii dubbachuudhaaf mooraalii kana eessaa fuudhanii mooraalii maaliitiin namoota har'a warra Tigraay keessaa at least ummata isaaniitiif deebi'uun sirriidha jedheeti dubbatu mooraalii kamiin criticize godhu meeraajii sittiin deebi'a.
Ani ilma qotee bulaadha. Tiksituu yartuu dhiyootti dhiistee fagoo barbaacha dhatti jedhan. Akka isaan akkas nuun jedhan kan taasise unumadha waan ta'eef Oromootti deebisaan immoo. Maaliif hin jedhaa kanaan dura jedheera warra qaama qabsoo ta'uu malee abbaa qabsoo gooneetti kennin. Kanaaf jedhu isaan wanta jedhaniif. Makmaaksa gabaabduu tokko jirti beektaa. Ilmoo re'ee fi ilmoo qeerramsaatu wajjin oole. Wajjin oolanii galanii naanii ilmoon qeerramsaa haadha isheetti galteetu ijoollee re'ee babbareedduu tokko wajjin oolle haadha ko jettee jedhan. Jennaanii ani isaanii nyaateen sun guddise akkamitti argitanii gadhiistu booriyoo isaan dhufanii nutti himaa jettee jedhan haati qeerramsaa. Ijoollee re'ees galteetu haadha isheetti ilmoo qeerramsaa wajjin oolle haadha ko jennaan. Isaanidha kan sanyii keenya fixee akkamitti wajjin ooltu lammaffaa akka hin dhanne jettee jedhan. Ilmaan qeerramsaa danakisti beeyii akka kaleessaa arganna se'anii baddaatti ba'anii waamaninnani akkas jetteedha ijoolleen re'ee. Isa warri keessatti himanii nuttis warri keenya himaniiru dhufnuu jette jedhan. Maal jedhuu barbaadeen aba isaan kana nuni haasofnee beenna waan ta'eef ammuma kana nama warra biltsiginnaadhaaf iddoon kennu jechuudha baay'ee mataa. Akkuma sila obsaan kaaseen tallattuu haadha namantu jedhanii ofii akkasitti jiru waan ta'eef akkasitti nama ilaalaniitu qallaba jedhu ani beeku ofitti naa kennameera ta'e zaakee irraa poorshinii kun naa kennuun dhiisinii waggaa 2 guutuuf jara falmaan olee jalqabarraa kaasee yoo TPLF nu argateera ta'e. Tarii guddoo bal'inaan yeroo isaan machuun barbaadu warra akka koofaa ammoo warri mootummaa keessa hojjennee beennu maal akka ture waan beennuuf kanaan duratti dubbataa turre waan tureefi. Isa utuu qobaatti walitti baane namatti tola ture maqaadhaanis haalaadhaanis walii ibsuun hin danda'ama waan ta'eef. Iddoo ishuu Oromoon irraa qalbeeffatuu qabuun kaasaa. Innis maalidhaa? TPLF wajjin nuni diina waloo malee ajandaa waloo hin qabnu. Miidiyaa isaaniittis dhaqee mari'atu hayyuun keenya isaa wajjin dhaqee federaalizimii biyyattii ijaaruu irratti isaa mari'atu waan nu qabnu diina waloo malee ajandaa waloo hin qabnu. Diinni waloo nuni qabnu mootummaa koloneeraa bin isa ahadaawii nutti ijaaruu barbaadu waanjoo gabrummaa Oromoo irratti fe'uu barbaadu diina keenyadhas diina TPLFdhas. Ajandaa waloo immoo hin qabnu. Ajandaa waloo keenya nu sabni Oromoo mirga isaa falmatee mirga isaatiin akka jiraatu akka barbaannu. Achitti akkamiin Itoophiyaa kaleessaa federaalizimii ijaarree goonaan ni jedhu an akka kootti ammas shakkii qaba. Maaliif jennaan TPLF irra haayiranni dhaadheessu kana heeratu cabe jedhee iyyuu kana ofiisaas kaleessa cabsaa ture. Gaaraantiin inni heera kanaaf gaaraantii godhannee wajjin diina fira tarsiimoo taatee sochootu hin jiru TPLF wajjin tokko kana. Lammaffaa immoo akkuma mucaareef qeerramsa kaleessaa yoo miidhamu ka TPLF hin miidhame. Warra amma itti TPLF wajjin hojjetu jedhaman kan akka Abaawofaa kan akka hayyoota keenya biyya alaa jiran kan akka koof kan akka kee biyya baqatee ari'amee as jiraatu caalaa namni miidhame hin jiru. Yoo miidhaa ta'e jechuudha. Yoo kan nama diinomsu yoo ta'e. Firummaa moo maqaa Ihaadegiin siree tokkorra bulaa bakka dhalootaa adeetiif darraatti iddoo lamatti TPLFin dhalataa yoo firummaa jechuudha. Kan isaaniin caalaa waliin firaan jiru. Har'a Gibxi nu loluu dandeessedhanii iddoo TPLF Saamoraan fa'aa dhufanii advaayizarii ta'anii koloneel Abiyyiin gorsaa jiranitti warri quba hin qabne isaan caalaa walitti advaayizarii security generaalota warra durii waamee lolatti galla waan ta'eef kottaa jedhee Saamoraa fa'aatu indirectly kasaa to'ataa jira yeroo ammaa kana. Qabatamaatiin kan odeessa qabnu jechuudha. Isaan moo nu dhagaa ka TPLF wajjin jiru isaa. Yoo akkasitti ilaalte isaanumatti deebi'aa jechuudha. Maalla waa'een heeraa kaka'aa jiru. Waa'ee TPLF waan biltsiginnaan kaastu. Tapha kubbaa miilaadha. Tapha kubbaa miilaa yeroo taphattu murteessaan yookiin rifriin daanyaan jechuudha. Waan barbaade yeddoo barbaadetti kaardii baasa. Yooti waan si akeekkachiisu hojjetame keelloo sii kenna. Yoo waan badii guddaa ta'e diimaa sii kenna. Biltsiginnaan akkasidha. Taappellaa sii kennu jechuudha.
iddoo kanatti yoo maal jedhe maal dhaleessuu danda'a. Oromoon akka waliin fudhanne, Oromoon akka egeree isaan ilaalle, kaleessarraa baratee akka fuula duratti hin qabanne, anaaf siin North Korea fi South Korea nu godhaniitu umrii dheereffachuu barbaaduyyuu kaardii sana baasu jechuudha. Isa kanarraa of eeggachuu danda'uu qabna. Akka isaa konkolaataa bitattee dhattee reejistiriin taappellaa sii kennu, makiinaan kun hin oofamoo noofottee dura laaluu qabda jechuudha. Haalli odeessi biltsiginnaan ololli deemu kuni maalirraa keetu ija qabaan qabu jennee ilaaluutu nu barbaachisa. Kun immoo inumaayyuu kan amma zaakati kaaste qallaba sinii kennamaa dhiisi wajjinuu hojjetu walittuu galanii walittuu baqan jedhamus danda'a waan ta'eef holola kan caalu deemuu danda'a waan ta'eef wanti ta'uu qabu uummata waa lama sadii TPLF fi uummata Tigraay addatti ilaaluu qabna. Itoophiyaa keessatti mirga Oromoon eegama jennee kan deemnu yoo ta'e Itoophiyaa kana eenyuun alatti hambisnee ijaaruu dandeenya kan jedhu baay'ee xiinxala guddaa barbaada jechuudha. Rakkoo madaanu gidduu jiru bifa kamiin dhiisuu dandeenya. Yoo dhiinuu hin dandeenye kan waliigaluu irratti waliigallee kan waliin galle irratti immoo waliin galla jennaa xiinxala baay'ee qaba duuchaa matte jechuudha. Kanaaf nun ammas TPLF wajjin diina waloo ka ahadaawii nafxanyaan irratti ijaaruu deemu koloneer Abiyyi malee ajandaa waloo hin qabnu. Kanaaf diina waloo irratti immoo wajjin hojjenna ajandaa keenya irratti immoo kan nu fakkaatu wajjin hojjenna. Yoo TPLF dijitaaliin immoo anaaloogiin dijitaalii ta'ee jijjiirameen Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu irratti immoo wajjin highwaysiin ooftan nan deema yoo jedhe eenyuyyuu taanaan qalbiin ilaaluu qabna. Madaa keenya akkam goona maal goona akkatti ta'utu qaba jechuudha. Inni sun abbaa laallata akka dhalootaatti nuni garuu maal godhuu qabna egeree Oromoodhaafidha yaaduu kan qabnu jedha Zaak. Galatoomii Raaji. Ani immoo wanta baay'ee na dinqu tokko yeroo baay'ee argu tokko wanni yeroo hundan dubbadha jedheetu mataa koo keessa jiru tokko jira. Abiyyi TPLF wajjin hiriyyaa ta'uudhaaf yaaliin inni hin yaalle hin jiru. Ammas kan duriitii miti kan durii isaanii ergamaa ture qofa odoo hin ta'in ammaayyuu isaan wajji hiriyyaa ta'uudhaaf dhaqee warqee hizbi jedhee isin caalaa mootarii jedhee wanni konkolaataan biyyi kun isin caalaa isin malee hin socho'u jedhee daawwannaan isaa I think Somaaleetti aanee erga muummicha ministeeraa ta'ee booda naannoon inni deeme Tigraay. So araara guddaa isaan wajji gaafachuudhaaf araara guddaa isaan wajji godhuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. So yoo Abiyyi ta'u it's fine. Yoo qaamonni biroo warra TPLF kana wajjin waan biraas hidhataas miti akkuma Abiyyi kadhatee walitti haafiroomni jedhee kadhatu sanii miti xiqqoodhuma sagantaadhuma wayii fuudhanii isaan wajji yoo dhiyeessan immoo warra biltsiginnaatiin akkan kun tokkoffaa ajandaa seet godhaniitiin attaaksii godhan dhabuurraa kan maddu kan lammaffaa immoo I think wanni makaadiree isaanii kanuma irratti reen godhaniiti waan na biraa waan ittiin siin jedhan argachuu waan hin dandeenyeef kan akkas godhan na fakkaata kan inni lammata Oromoon yeroo baay'ee deebi'ee waa'ee uummata Tigraay kana keessattuu qabsaa'onni Oromoo irra deddeebi'anii wanti kaasaniif at least waggaa 27 darbanis ammas warri TPLF uummata Tigraayiif amanamoodha. Waggaa 27 darban sanis kan rukutaa turan kan dhahaa turan kan waan fedhan godhaa turan outside Tigraay. Kana honestly dubbachuu qabna. Faayidaa inni maqaleen isaanii akkana fakkeessanii waan addaa amma wanti propagandaan warri siyaasa warra biltsiginnaa kun wanni godhee dhufu ummanni Tigraay biltsiginnaa jibbe ummanni Tigraay TPLF jibbee jira hiriira fanqil jedhee fangil maalii jedhee itti ba'uuf ta'a akkana ta'uuf ta'a gaafa Oromiyaa irratti dhufee hiriirri wayii ta'amuuf ta'u koronaan jira jedhee warri sodaachisu Tigraay irratti hiriiratu ta'aa jira jedhee hanga muummicha ministeeratti haga leevilii muummicha ministeeratti akka naannoo sanii sochiin ta'uu fi jarri sun dirqamanii harka isaaniitti kennanii wanta federaalizimii jedhamu san biyya san keessaa takkittiin qaamni jirtu sun karaa akkasiitiin akka baddu barbaadu. Kan biraa immoo kan baay'ee yeroo hedduu na dinqu siyaasa warra Habashaa, siyaasa warra Ittaanaa Habtee, Dr. Ittaanaa Habtee homeless politicians jedhu. Yoo waa'ee naannoo Tigraay dhufu xirriggi balwaa yihidu min yaadagulleen alduru min izoo eedaallu. Maal nurraa fuudhanii deeman har'a addee keeriyaa bu'uu isaa ilaalchisee warri Habashaa waan barreessan xirriggi balu yihidullin indoom lamina eegganaxxalu maaliidhaaf gisee kenna ta'u hoo nuti self determinationin Oromiyaa kabajamuudhaa qaba Oromiyaan ofii isiitii of dandeettee akka biyyaatti ijaaramuu danda'uudhaaf
constitutionally mirga guarantee ta'e Oromoodhaaf kennamuu qaba ammoo yoo jennu inni taganxaayochi inni indezi akka so ummata miti kan barbaadanii jechuudha. Ummata yoo ta'e ummanni Tigraayis akka biyyaatti ammaan tana haala jiruun yoo sheerii hin goone jenne Itoophiyummaa jedhan san ummanni Oromoos, ummanni Tigraayis, ummanni Beenishaangulis, ummanni Gaambeellas, ummanni Affaaris akka biyya saniitti federeeshinii amma ijaaramee jiru saniin wanti sheer godhan wal fakkaataadha. So gaafa Affaar illee keewwanni jedhe kick them out haa deeman nurraa. Gaafa Oromoo irraa ka'ummoo ajandaa waan guddaa godhanii kaasanii kanaaf barbaanni isaanii biyya sanitti kan barbaadan Oromoo dun ta'in qabeenya Oromooti. Tigraay haa deemtu wanti jedhaa jiraniif qabeenya hammas sheer godhan qabeenya akka ofii fedhanii dhaqanii keessaa boxoboxanii keessaa nyaachuu danda'an waan hin jirreef lafa akka Burraayyuu lafa akka Sabbataa Maqalee irratti yookaan immoo Addiigiraat irraa deemanii argachuu waan hin dandeenyeef ummanni Oromoo baay'ee hubachuu danda'u kan qabu Oromoo sii miti ka barbaadan qabeenya keeti lafa keeti mana keeti waan nasi keessa jiru horii keeti. Kanaafuu kanarraayyuu wanti hubachuu danda'u qabnu waan guddaatu jira jedheen amana. Mee gara lammaffaatti haa ceenu. I think ajandaa kana asumaan goolamne ajandaa isa lammaffaa irratti waan muraasa jennee dabarra. Mee amma moobsaan irraan jalqaba. Oolmaa mana maree bakka bu'oota ummataa keessatti ajandaa lamaanuu walumatti qabnee deemna. Sa'aatiin kenna baay'ee waan gabaabbataa jiru. Mee oolmaa mana maree bakka bu'oota har'aa keessatti dhagaan jira. Hin dhagahamu? Natti dhagahama. Waan amma kaafte gubbaa irratti silaa daqiiqaa tokko naa kennite. Waan yaada ajandaa kaan yoo sitti dabarsu Hamza ajandaa kaan yoo sitti dabarsu yaada muraasa kanarraa hafe dubbattee kaateetti darbita. Kan lammataa yoo si kennu waan kanarraa hafe dubbattee sanitti ceeta. So oolmaa har'aa keessatti dubbii muummichi ministeeraa godhee fi keessattuu waa'ee boordii filannoo fi waa'ee Amnesty International akkasumas gaafiiwwan mana maree bakka bu'oota ummataa kootii keessanaa ka'a. Mana maree bakka bu'oota miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataa kan ummata bakka bu'anii dhufan gaafiin isaan irraa gaafatame jedhamee fi keessattuu immoo deebii muummichi ministeeraa gaafiiwwan lamaan san irratti deebisee ilaalchise. Mee yaada maal qabda obsa? Hayyee an walumaa gala yeroo durii kaasee wanti nuti arginu tokko yoo jiraate manni maree bakka bu'oota uummataa mana maree bakka bu'oota uummataa hin fakkaatu. Calliseedhuma walgeedhuma kaadree dhimma paartii qofaa adeemsisuudhaaf walitti qabaman fakkaatu. Kan gama naannolee arfan gurguddoo biyyattii keessa jiranii naannoo kibbaa Oromiyaa, Amaaraa fi Tigraay ilaallu kan hin taatu yoo taate naannoleen kibbaatii fi Oromiyaa warreen duraan xaa'oo liqiidhaan hin fudhanne duraan ofirraa kaffalaniitii turanii mootummaa qofa jejuu kanarraa hafe waan biraa rakkoo saba isaanii himatanii mootummaa ce'umsaa dooktar keenyaa maal keenyaattiin jedhuun dhaadessuurraa kan hafe jechuudha. Kan gama naannoo Tigraay fi Amaaraa kan deemnu yoo taate garuu bakka bu'oota uummataa waan ta'eef jechuudha bareetananii teessoos gurguddaa kan qaban isaadha waan ta'eef achi keessaa kan warra naannoo sadii barattoota shamarranii nu jalaa uguramanii jedhee duraa wanta diraamaadha jedhame ji'a dura wanti ani odeeffannoo guutuun qabu waa'ee ukkaanfamuu barattoota kanaa jedhanii ofuma isaaniitti paarlaamaa irratti waan dubbatan ni qabu. Haasaan guyyaa yeroo sana ammoo kan obbo Xilaawun Nugusuu Xilaawuniiti wajjiniin kan waldhiitu akka ta'e jala sararameetii dubbatamaatii ture ajandaa iyyuu ta'eetii ture. Amma immoo deebisanii akka waan jiruus fakkeessanii akka waan qabatamas hin taanes immoo godhaniiti yoggaa isaan dubbatan argina. Haa ta'uuti rakkoonni isaanii ajandaa gochuun isaanii yeroo barattoonni Oromoo dhumanitti yeroo dararaan uummata Oromoo irra gahutti ajandaa barattoonni ukkaanfamaniiru jedhan kana fidanii itti gashanii duraan nu dararaatis turanii ammas warri bakka bu'oota uummata naannoo isaaniitii fi naannoo sadiirraa bakka bu'anii dhufan afaan saba isaanii ta'anii barattoonni duraan ukkaanfamaniiru jedhaman sun eessa nu jalaa dhaqanii jedhaniitu gaaffii isaanii gaafatu jechuudha. Kan saba isaanii gaafatu jechuudha. Kan warra naannoo tokko adeemne bu'uuraaleen misoomaa piroojeektiiwwan bu'uuraaleen misoomaa diriirsuu duraan jalqabamanii turanii erga isin dhuftanii nu jalaa dhaabbateera. Isin waraana nurratti labsuudhaa fi akka waan lammii hin taaneetti ija jabinaan dubbattu
miidiyaalee mootummaatii fi miidiyaalee dhuunfaa nutti bobbahanii jiran callisaan dabartu jedhaniitu rakkoo fi dhaannaa onnee saba isaaniitii dubbatu. Garuu immoo kan naannoo Oromiyaa kan fudhannu yoo taate dhaannaansa onnee saba keenyaa waan biraa, boo'ichi saba keenyaa waan biraa, fedhiin saba keenyaa waan biraa, isaan garuu kaamsanii akka bira darbanidha. Dhimma gabaasa Amnesty International irratti wanti argamu dirsatiin tokko fiilmiidha yookiin immoo kitaabadha kan jennu yoo taate ajjeesee kaasuu yoo danda'e. Isaan garuu wanta ajjeefamee hin kaane akkas asoosamadha jechuudhaaf afaan jabaataniitii dubbatu. Akka warra kaanillee sobadha jechuudhaaf illee yookiin immoo haa qoratamu jechuudhaaf illee hin deemne jechuudha. Vaaliyuu lubbuu namaatiif kennuu dhiisuudhaaf. Fakkeenyaaf wanta fiilmii akka Taayitaanikii irratti argee fi narrifadha seenaa dhugaa irratti hundaa'e waan ta'eef jechuudha. Wanta akka seenaa Avaataar irratti arginu fi fiikshiniiwwan yookiin immoo fiilmiiwwan kan biraa irratti arginu keeriin kenninu sababiin isaas lubbuun nama du'eera jedhame sanaa hin duune sammuu nama sanaa keessatti du'ee ka'e waan ta'eef. Amma waan qabatamaatti du'e gadi buusanii dhiittaa mirga dhala namummaatiif qooda beekamtii kennu dirsatiidha, asoosamadha, afool bakka barreeffamadha jechuutti uummata xiqqeessaniiti jira. Lubbuu nama dhume, reeshoo nama dhume, sila dhiittaa mirga dhala namummaa akka jiru ni beekna. Akkas goonatuu jedhameeti jiraatte soballee haa ta'uuti xiqqoo ishii kabaja uummataa mul'isa. Bifa kabaja uummataa hin mul'ifneeni wantoota irratti qophaa'anii seenan qofa akkuma kanaan dura godhamaatii ture hidha lagaa biqiltuu dhaabuu waan akkasii irratti wanta dursuu qabu dursuu dhiisuudhaani akkaataa isaan itti mul'ataa turani kan nuti arginu dhimma boordii filannooti hojii wal qabsiisee tokkoffaa ofii isaaniitii qaama mariisisuudha qaban ituu mariisisin muudanii nama kana nama adde Burtukaan Miidhagsaa jechuudha. Ofii isaaniitiin muudanii amma immoo deebisanii isin paartii mormitoonni jedhaniitu ofii ilaalamma utuma ta'eeyyuu wanta parsanal dubbatanidha. Achi gidduutti diraamaa mataa isaanii achuma isteejii irratti uumanii akka waan boordii filannooti wajjin wal mormanii filannoon isaanii akka taasifamuu fi boordiin filannoo yookiin immoo aantummaa mormitootaa qabaatee qophii hin qaban waan ta'eef mormitoonni akka dheeratu fakkeessanii kan isaan dubbatantu jiru. Kanadhaaf oolli. Kanada achi kireetivitiin yaada Dr. Abiy jechuudha achi ta'anii kan isaan uuman yookiin immoo itti qophaa'anii yoo deeman kan ta'e kan godhameef jechuudha. Sababiin isaas wanta Dr. Abiy jedhurraa darbitee waan tokko murteessuu akka isheen hin dandeenye gaarii goonee beekna waan ta'eef. Abbaan irrummaa bulchiisi nama tokkummaa Dr. Abiy guutummaa guutuutti akka mootiitti akka inni jiraataatii jiru birciqoo isaa dhiyaaturraa ingiriidantiiwwan nyaata inni nyaaturraa kaasee kunuunsa mootii malee yoo ta'e kan muummicha ministeeraa hambil nasii waan tokko kan keessa hin jirre akka ta'e qabatamaatti warreen qophiisaa qopheessan illee hadheeffatanii dubbatu. Edaa kana dhaayii haala isaan itti jedhantu jira. Namni carraa argate hundumaattuu rijidiitii nama kanaa mul'isaatii jira waan ta'eef akka waan iftoominni wayii boordii filannootii fi paartii biyya bulchu gidduu jiruutti akka waan adda addummaan jiru wayiitti mul'isuudhaaf yaalanii diraamaa hojjetanirraa kan hafe lubbuun namaa dhabamuun du'a ta'uun ajjeefamuun haala suukanneessaadhaan dhabsiifamuun haqa lafa jiru ta'etu jiru haaluu irraa mul'ata. Kun immoo egaa akkuma duraan jenne wanti haaraan hin jiru isa jedhu sanaa fi akkuma duraan nu sobaatti turanitti nu sobaatii jiru. Inumaayyuu wanti suukanneessaa fi jibbisiisaan ta'e amma itti hammaateera yaada jedhuun kaasa diiteelii dhaquudhaaf immoo sa'aatiin gahanatti fakkaatu qabxiiwwan sadan kanaa fakkaata. Galatoomi obsa Hamza kan duratti irraa hambifadhe jettuu fi yaada kanarratti gabaabsi yaada keenyaa kenni gara raajittiin darba. Hamza sitti dabarse. Sinitti dhagamaa jira sagaleen Hamza? Dhagaan jiru. Amman dhageessa? Amman dhagama, amma itti fuuf. Amman dhagama? Yaa, itti fuuf, itti fuuf. Okay, galatoomi Izaak qabxii bareedduu waan kaafteef sanirratti akka Oromoon dammaqee waa sararu barbaadeeti. Yeroo Habashaan uummanni Tigraay kun
angoorraa bu'uu fi waan adda addaa ta'an nurraa haa deeman waan jedhan even up to cessation waan jennu hamma buqqa'uu sanirratti fa'innaa qabaatanii isaaniidhaaf ni raggaasu. Garuu immoo yeroo Oromoon gaafii akkasiisan gaafatu mirga abbaa biyyummaadhaa article 39 yeroo gaafatu Oromoon eessatti buqqa'aa Itoophiyaa keessaa eessa deemaa jedhaniiti waan akkasiisan gubbaarratti fokus godhu. Piroojeektiin kun Tigraay nuti waan hin beekne tokkotu jira. Bara 1950 irraa kaasee maappiin garagaraadhaa hanga 60 keessatti diizaayin godhamee deemaatu jira. Kana jechuun wanni Oromoon beekuu qabu takka maali? Tigraay guddichi ijaaruun san amma karaa keessaatiidhaanis kallattiidhaanis indaarektiidhaanis maappiin Tigraay san isa ijaarutti raayyaa fudhachuu gama hudduubaatiin dhufanii karaa Gaambeellaa kana akkanatti achi siqanii dhufuun kun karaa Affaar kana as bahuun kun Tigraay guddichi isa qabatanii ijaaruu deemuu sanirratti Amaarri isa sanirraayis isaan dhimma hin qaban akka isteetii ta'anii deemaniidhaaf illee hin barbaadu dhufanii garuu immoo akka biyyattii kana keessatti aangoo qabatan hin barbaadan akka Oromiyaa keessatti dhufanii sirna nafxanyaa isaan ijaaruu barbaadan kanarratti aadaa safuu afaan isaan dhiibbaa Amaarri irratti godhaa jiru kana akka dhufanii involve godhan hin barbaadan ikonomikali akka isaanii wajjin paaworii akka dhufanii sheer godhan hin barbaadan. Oromoo tana wanni isaan akka itti ilaalan maali? Akka nama qabeenya isaanii akka nama gabroonfatee akka nama colonized godhee Oromoo nama isaatis afaan irraa jijjiiranii leebarii qofaaf akka isaan fayyadaman natural resoursiin isaanii akka qabeenya isaanii akka ta'ee fi biyyattii Gireeta Amaaraa jedhamtu Beeta Amaaraa jedhamtu san ijaaramuu san waan barbaadanii fi karaa shawaa ol kaniin ani jedhee yeroo mara dubbadhu Arsii Wallagga maali Arsii Harargee fi Baale kana fudhatanii Soomaaliyaa jalatti muruudhaaf isteetii mataa isaanii Amaaraa guddittii san ijaaruu waan barbaadaniif Oromoon eessatti buqqa'aa jedhanii qabsoo Oromoo tana article 39 gubbaa godhu kana gubbaarratti burjaajeessuu barbaadanii isa kana bal'inaadhaan guyyaa biraatillee deebinee ilaaluu dandeenya. Karaa biraatiidhaan waan mana marii keessatti Dr. Abiy godhe yoo laalle wanni naannoon tokko akka Tigraay fi warri Amaaraa kanneen gaafiin isaan gaggaafatan yoo deebinee ilaallee fi gaafiin bakka bu'oota uummata Oromooti jennee kan silaafuu bakka bu'oota uummata Oromooti jedhaniiti bakka san kan taa'anii garuu immoo warri Tigraay gaafiin isaan daarektilii gaafatan bakka bu'oota warra Tigraay irraa dhufe daarektilii mootummaa kana gubbaarratti quba qabatanii miidiyaa nutti kakaasaa jirta, miidiyaa nurratti ijaaraa jirta, miidiyaadhaan hola nurratti oofaa jirta, yoo dhaabuu baatte waa gaafa sii kafallaa jedhan. Siigalee kara biraatiidhaan mootummaa Tigraay kana diiguu barbaaddaa jedhaniiti quba itti qabaa jiran. Ati mootummaan Tigraay akka isiin dhaabbattu mootummaa TPLF kana hin barbaaddu yoo nurraa hin dhaabbanne jedhaniiti akka waan maasxanqaqaa waarningii qabutti isatti itti himaa jiran. Onnee guuttatanii afaan guuttatanii xiiqiidhaan itti haasawaa jiran jechuudha. Osoo waan takka sodaatin jechuudha. Baajata mootummaa piroojeektiilee Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru piroojeektiilee naashinaal ta'anii fi akkasumatti kan naannoodhaan illee hojjetaman akka baajanni kun irraa kutamu gootee jirtaa dhiibbaa nurratti gaggeessaa jirtaa kan dhiibbaa nurratti gaggeessaa jiru sihii jedhanii quba irratti itti qabaniiti sodaachisaa jiraniis dhugaas itti himaa jiran jechuudha. Kara biraatiidhaan gaafiin olola hin taane Tigraay keessatti akka jeequmsi uumamu olola faabrikeetir ta'e kan nurratti oomishee nurratti bobbaasaa jiru sihii jedhanii indaarektilii karaa afaan poolitikaatiidhaan itti himaa jiran jechuudha. Kara biraatiidhaan uummanni Amaaraadhaan immoo ajandaa kara Abbaayitti daayivarti godhanii guutummaan mana mariisan kan arra gaggeeffame kana yoo kan laalchu yoo taate waa'ee Abbaayii irratti fokus godhuudhaa fi waa'ee koronaa gubbaa irratti yeroo isaanii fixuudhaaf kan yaalan jechuudha.
warri bakka bu'oota uummata Oromootirraa immoo bakka buune warri jedhee uf yaadu jechuudha. Uf yaadu gaafii ilmaan Oromoo kan ilmaan Oromoo qalamaa jiru, ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, Wallagga keessatti dhumaa jiru, Gujii keessatti dhumaa jiru, Boorana keessatti dhumaa jiruu fi Harargee keessatti akkasumatti guutuu Oromiyaa keessatti ummanni hidhamaa jiruudhaaf gaafii takka illee hin gaafanne jechuudha. Gaafii isa takka hin gaafanne. Inumaatu namichi muummeen ministeeraa Dr. Abiyoot namni jedhamu, Koroneel Abiyoot namni jedhamu gaafii achi keessaa kaate waa'ee Amnesty International gubbaarratti riipoortii san numaa gadi xiqqeessee tuffiidhaan karaa tuffii qabuudhaan deebisi dubbii. Karaa tuffii qabuudhaan maal jedhe it is a fiction jedhe. Maal tawaaniyaan አለው ደራሲ አለው ተደራሲ አለው ምናምን አለው ጄ ዝባዝንኬ ሂንታኔ እሱ የሚያወራውን ወሬ ዋን ኢፊ መታ ኬሰ ቀቡ ሪፖርት ይሰጥ ኤሳቱ ረጀቹ but Amnesty International characteristic organization isan yoo gadi dhaabbanne kallallu yoo taane organization isan questionary mataa isaa akka itti baafatu qaba akka itti qorannoo gaggeessu qaba directly primary sources sanirraa ummata sanitti dhaqee warra victim ta'e sanirraa dhaqeetti information san guurratee rectified godhee ragaa itti fudhatee mootummaa san warra rakkina kana gaggeesse jedhamu kana qaamaanillee dhaqee bilbilee fi gaafatee dabdaabbeedhaanis jechuudha xalayaadhaanis gaafatee mootummaan san yakka san waan beekuuf silence by itself it is an answer. Callisuun mataan isaatu deebiidha jedha. Deebu isaan gaafii waan achirratti deemaa jiru saniidhaaf callisanii arraan tana mootummaa Oromoo itti ka'uu beeynaan akka Oromoo itti ka'e beeynaan gaafii tana wanni popularized godhuu dhabuudhaa fi akka waan minor ta'e gadi xiqqeeffatee laalee dubbii ajandaa tana wanni cover godheetiti gubbaarra dabruu barbaade. Garuu immoo mootummaa Abiy akkanatti waa'ee Oromoo tana rakkina cunqurfama ajjeecha hidhaa saamicha Oromoo irra deemaa jiru kuni osoo inni hin beekne fanjii tahee kan itti dhoohee isa dhabamsiisu ta'aa jechuudha. Akkasumatti warri TPLF warra mana marii bakka bu'oota TPLF bakka bu'anii Tigraay irraa bakka bu'anii achi ta'an san haasawa isaanii yoo kan laaltu yoo taate haasawni san forsiif keessaa qaba. Waan jajjabaa keessaa qaba. Miseejii jajjabaa keessaa qaba. Akka Tigraay article 39 fayyadamtee biyya Itoophiyaa sanirraa buqqa'uu deemtuu fi Dr. Abiyyitti lola akka isiin banuu deemtu waan directly nama agarsiisu jechuudha. Nama siyaasaa xiinxaluudhaaf yoo gadi qabanii gallaalan yoo taate haasawni mana marii sanirraa kara Tigraay irraa dhufaa jiruu fi waan inni mirga Oromoo san gadi qabee dubbachuu barbaadu san Oromoon akka inni fincilee ka'uu fi mirga isaa akka inni gaafatuuf karaa itti dhiibaa karaa jiru natti mul'ataa jechuudha. Kanuma Zaak. Galatoome Hamza mee gara Raajiitti dhufa. Raajii akkamitti gamaggamte oolmaa mana marii bakka bu'ootaa irraa keessattuu qabxiiwwan kaas. Qabxiin kaan gara sa'aat 3 moo 4 ta'a viidiyoo isaa baay'ee irra daddarbee ilaaluu yaaleen ture. Waan firii keessaa bu'u hin jiru. Fiikshinii inni dubbatee bakka adda addaatii walitti fideeti zibaazinkiin achi keessatti oofu san akkamitti ilaalte Raajii? Gaafichi dheeraadha silaani gaazexeessaadhaatu qobaatti na gaafate maayikii lamaan isaanii irraa fudhadhee naasa'an ture. Anyway ani waa sadii irratti yaada kennachuu barbaada.